macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 jalqabeetan baada yookaas immoo walii wajjin hirmaannaa jechuudha. Walii wajjin hirmaannaa, walii wajjin tajaajila. Sagaleen kun akka kana jedha. Namni tokko utuu naa dubbise natti tola. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 1. Fatan jedhii dafii namti tokko naa dubbise maayikiitti na olaatti. Yeroo sanatti Saamu'eel mucichi geggeessaa Eelii jalatti Waaqayyoof in hojjeta ture. Geggeessaa Eelii jalatti Waaqayyoof in hojjeta ture. Baras Waaqayyo takka malee namatti in dubbatu. Akka yeroo kana namoonni Waaqayyoof hojjetan hin baay'anne mul'anni Waaqayyoof deddeebi'ee dhufu Waaqayyo deddeebi'ee namatti naasa'u ture. Mul'annis deddeebi'ee in argamu ture. Eeshi. Eeliin dulloomee ijisaa bararrisee arguu dadhabee. Eeliin dulloomee ijisaa arguu dhabaa bararrisaa na deeme. Gaaf tokko halkan in iddoodha isa in ciisa. Gaaf tokko inni iddoodhuma isaa in ciisa. Saamu'eel immoo godoo qulqullaa iddoo saanduqni kakuu Waaqayyoo jiru keessaa. Saamu'eel immoo kakuudha waan ta'eef kakuudhaan argame waan ta'eef iddoo mana qulqullummaa keessa jira ture. Ibsaan Waaqayyoo ammallee hin dhaamne. Ibsaan Waaqayyoo ammallee hin dhaamne. Waaqayyo yommuu Saamu'eelin in waame. Saamu'eelin waame Waaqayyo jechuudha. Saamu'eelis kunoo asan jira jedhe. Saamu'eel yeroo Waaqayyo waamu Eeliidhaan addana jira jedhee gara Eelii dhaqaa jechuudha. Gara Eelitti fiigee kunoo asan jira maal jettee jedhe. Kan waamu Waaqayyoodha kan inni dhaqu gara namaadha. Eeliin garuu ani si in waamne. Eeliin garuu ani si waamne jedhee deebiseef. Deebii ciisi jedheen. Deebii ciisi jedheen. Innis deebi'ee in ciise. Innis deebi'ee ciise. Ammas Waaqayyo Saamu'eelin in waame. Ammas irra deebi'ee Waaqayyo deddeebi'ee waame. Innis ka'ee gara Eelii dhaqee. Eelii bukkee dhaqee Saamu'eel. Kunoo asan jira maal jettee jedheen. Lubaa maal jettan addana jira jedheen. Eeliin garuu ilma koo ani sin waamne. Eeliin garuu ilma koo ani sin waamne. Deebii ciisi jedheen. Si'a sadaffaa deebii ciisi jedheen. Kanaan dura Waaqayyo dubbii isatti mul'ise waan hin beekneef. Jecha namaa malee jecha Waaqaa waan hin beekneef. Addunyaa biyya lafaa keessa malee addunyaa Waaqayyoo keessa waan hin jirreef. Walitti dhufeenya namaa malee walitti dhufeenya Waaqaa waan hin qabneef. Hin beeku jecha Waaqayyoo jedhine. Saamu'eel akka Waaqayyo isa waame hin barre. Hin barre. Waaqayyo ammas waame. Si'a sadaffaa Saamu'eelin in waame. Hin waame. Inni ka'ee gara Eelii dhaqee. Kunoo asan jira maal jettee jedhe. Maal jettee lubana addana jira jedhe. Waaqayyo mucicha akka waame Eeliin kana irratti hubate. Eeliin kana irratti akka Waaqayyo Saamu'eelin waame hubate. Saamu'eelin dhaqii ciisi. Dhaqii ciisi. Yoo inni ammas si waame. Yoo inni ammas deebi'ee si waame. Yaa gooftaa koo. Yaa gooftaa koo. Garbichi kee. Garbichi kee. In dhaggeeffataatii dubbadhu jedhe. In dhaggeeffataatii dubbadhu jedheeni. Jedhiin jedhe. Kanuma na bakka. Sagaleen arrasinitti dubbadhu. Waamicha Waaqayyoo dhaga'anii awwaachuu. Ela dhaggeeffata. Biyya lafaa kanarra wanti nama waamu waan baay'eetu jira. Waaqayyo nama waama. Waldaan kiristiyaanaa nama waamti. Biyya lafaa nama waama. Seetanni nama waama. Namni nama waama. Biyya lafaa kanarra karaa garaa garaa sagalee kan dhageessisu kan nama waamu waa baay'eedha. Waamicha waldaarra, waamicha namaarra, waamicha beektotaarra, waamichi Waaqayyoon caala. Namni amantu tokko harka kee raasi ani waamameera jedhe adaraa kee. Jala dabalaati. Jala dabalaati. Eeyyee ati nama waamamedha. Macaafa qulqulluu keessa uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26 Yesuus akkana jedhe kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti dhabnee nama uumnaaye akka maaloo keenyaatti. Kanaaf akkasi maal fakkaatti? Biyya lafaa moo Waaqa fakkaatti? Amalli kee Waaqa fakkaata? Hojii kee Waaqa fakkaata?
kee waaqa fakkaata, ilaalchi kee waaqa fakkaata, garraamummaan kee waaqa fakkaata, gad of deebisuun kee waaqa fakkaata. Warra na fakkaatan baraan ulfinatti hin baasanaa jedheera Waaqa. Sagalee jabaadhaan namee jedhaa iyyaati. Waaqayyo fakkaata. Kanaaf bineensa caakkaa irraa filee, beellada manaa irraa filee, warra bosonatti galan irraa filee, warra galaanatti galan irraa filee, ija nutti godhee, miilla nutti godhee, bareechee miidhagsee waan nu jaallatuuf jedhee surraaf simboo nurra kaa'e. Waan yaada nurraa qabu, waan karoora nurraa qabu, waan ajandaa nurraa qabuudhaaf jedhee ayyaana addaa dibata addaa nurra kaa'e. Namoonni tokko tokko akka Waaqayyoo waamaman hin irraanfatu. Maaliif yoo jettan jireenya isaan jiraachaa jiranii kakuu isaaniif kakatame miti waan ta'eef. Yoo jireenyatti jiraachaa jirtu kakuu sii kakatame wajjin tokko miti yoo ta'e iyyuu yerootti sii raawwatamu eega waan ta'eedhaaf ati maqaanuma Waaqayyoodhaan waamamteettaan jedhan. Ani waamameera jedha iyyaatiya. Beeyyee waamamteettaati. Hin irraanfatin waamicha kee. Fileesi waame Waaqayyo. Waaqayyo maal keessaa gara maalitti nama waama? Dukkana keessaa gara ifaatti nama waama. Du'a keessaa gara jireenyaatti nama waama. Salphina keessaa gara ulfinaatti nama waama. Duwwaa keessaa gara guutuutti nama waama Waaqayyo gooftaan maccaa. Karaa kan biraa gara tajaajila waldaa kiristaanaa keessatti gaafan deebi'u immoo namoota ayyaanni irra jiru, namoota sagaleen irra jiru, namoota ergaan irra jiru akka isaan luba ta'aniif, akka isaan raajii ta'aniif, akka isaan wangeelaawii ta'aniif gara waldaa isaatti waama Waaqayyo waamee dibatarra kaa'a. Macaafa qulqulluu keessaa Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 1:12 gaafa laaltan Haannaan kadhattee qabdi turte. Haannaan lafaan qabdu, Haannaan garaa keessaas hin qabdu. Lafaa waan ilaaltu hin qabdu, garaa keessaa abdii hin qabdu, lafaas abdii hin qabdu. Warri garaa keessaa qaban, warri lafaa qaban yeroo hundumaa ceepha waannaa. Ani hin beeku Waaqayyo natti haaseera. Har'a gannama kanaan jedha. Nama tokkotu ceephoo isaa gatee baanaa jedhe. Narraa lafanaa jedha iyyaati. Ganamaaf galgala rabatu rakkisa, jechatutti baay'ata, waraansatutti baay'ata. Yaa Waaqayyo, yaa Waaqayyo, maaloo jettee waccee iyyitee gara firaa gara barattee jitee dadhabdeettu walitti dhufeenya ishee asaasa ishee Waaqayyo wajjin godhatte. Gaafa sana Haannaan inni isheen asaaftu Eeliifaa bukkeetti machooftutti fakkaate. Waa'ee Haannaatiif Eeliin afaan lama dubbate. Dubartiin ana hin machoofte yoo ta'e dhaqiitii of keessaa baasii kottu jennaan rakkina nama macheesse, yaaddoon nama macheesse, lafa yaada koo hin geenye, akka namaa torree namaan teenye, waan annabeen qaba, waan naa mijachuu didee jira, gadameessa kootu goge, naaf hin taane, naaf hin mijanne, jechaan natti baay'ate, ceephoon natti baay'ate, kanaafani walitti dhufeenya koo Waaqayyo wajjin godhadhe jette. Akkasuma eeyyee akkati yaadde miti hin machoofne daadhii wayinii hin dhunne dubartii kana na ceephae na reebde namni jechi sirra jiru jirta, namni waraansi sirra jiru jecha anoo waamameera, anoo sagantaa Waaqayyootiin hin dhaladhe, maafan akkatti jiraadha, maafan harkaa dhaba, maaf natti cubamana kan jette jirta. Akkasiin jedhe Yesuus koo ceephoon sirraa kaasa ganama kana dhe Waaqayyo. Ceephootu narraa kaa'edha iyyaata jedhe dabaliiti. Hin machoofne rakkina nama macheesse, cufaan nama macheesse, isa namni qabu hin qabu, waan namni itti milkaa'e itti hin milkoomne. Kanaafan asaasaa jira Waaqayyo koo gooftaa kotteetti. Afaan lammaffaa isa immoo daqiiqa. Waan ati yaadde, waan ati feete Waaqayyo waan inni keessiifa godhu. Afaan lama. Ila maqaa Yesuus ol kaasee harka kee ol kaasi Waaqarraa waa dhagaa jira. Ganama kana maqaadhuma gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin ani nan dubbadha. Afaan koorra Waaqayyo jira. Warra si jibbaa turan, warra si ceephaa turan, warra gadi si qabaa turan Waaqayyo gooftaan maccaa ganama kana afaan lama dubbachiisa dheera. Waaqayyo diina koo afaan lama dubbachiisa jedha iyyaati. Dabali dabali dabali. Diina mana kee, diina gaa'ela kee, diina biiroo kee, diina nagada kee, diina jiruu kee afaan lama dubbachiisan jedhe. Shaakarraa baasotaan kaleessa jirtu jedhani har'a Waaqayyo ajaja
baasaa jirti siin jedhu. Kaleessatti cufameera jedhu har'a Waaqayyo ajaja baasaa irraa banameera jedhu. Kaleessa si bira darbani har'a Waaqayyo ajaja baasaa baay'eetu sitti goraan jedhe. Mataa kee raasinaan barbaadama jedhe namni tokko. Jedhi dabaliiti. Haannaan akka boru kabajamtu beekti. Duwwaa keessa teessee guutuu lakkoofti. Cufaa keessa teessee banaa lakkoofti. Salphina keessa teessee ulfina lakkoofti. Gadda keessa teessee gammachuu lakkoofti. Injiruu keessa teessee jiraataa lakkoofti. Kan hin taane keessa teessee isa ta'u ilaalti. Warri jalqaba kana jireenyi keessan waan baddan, waan gaddeebitan, waan cufame, waan ta'uu dide yoo ta'e yoo fakkaate yoo Waaqayyo keessa namoota baay'eedhuma isaanii bareessanii jedhe. Wayyoo ol kayyitiidhuma koo bareeda jedhee. Dabalee! Dhuma keemo! Utuu diinni ilaaluu moo? Kuseetan ilaaluu moo? Kubiin afaan ilaaluu moo? Kusinaaroon ilaaluu moo? Kubalchaan ilaaluu moo? Ati waamamteetta! Waaqarraa sagalee qabda! Ergaa qabda! Ergaa akkas ta'e hin baddu! Congratulations! Gurra keetu waan haaraa dhagaan baddu jedhe. Waaqayyo koo kan inni si waamee bakka si balleessuudhaan miti. Waaqayyo kan inni si waameef si ajjeesuudhaan miti. Waaqayyo kan inni si waameef si ormoota sitti kolfisiisuudhaan miti. Waaqayyo kan inni si waameef namaa gadi akkatti taatu si jiraachisuudhaan miti. Sagantaa waan sirraa qabuuf karoora waan sirraa qabuudhaaf si waameef erga si waamee barana galma kee geessa. Wayyaa tireeko maaloo galmaan gaa jedhaa yaa gadara keessan. Jedha dabala. Erga waamamtee moo? Erga waamamee galmaan gaa'edha. Saamu'eel mucaa kakuudha. Saamu'eel nama yaadni Waaqayyoo irra jirudha. Saamu'eel nama karoora Waaqayyootiin dhalatedha. Saamu'eel nama dandaa Waaqayyoo irra jirudha. Saamu'eel nama ulfinni Waaqayyoo irra jirudha. Saamu'eel jechuun tokkicha maqaa kumaadhaan siin jedheni. Warri kan maqaa qabu Saamu'eel maqaa qaba. Harka kee ol kaaftee balliftee fudhattaa lamaansa. Har'a ganama kana maqaa Waaqayyoodhaan si waameera. Hin baddu, hin salphattu. Waan maqaa qabuun si ilaadhale Waaqayyo. Waan maqaa qabu gaa'ela maqaa qabu, ulfina maqaa qabu, nagada maqaa qabu, tajaajila maqaa qabu, eebba maqaa qabu, balbala namaa maqaa qabu. Achi godhaati waan maqaa qabu si ilaata Waaqayyo jedhaanii. Jedhi dabalee itti. Haleluuyaa! Erga waamamteen baddu kanan jedheef kanaafidha. Yoo amma rakkatte, yoo amma gajjette, yoo amma salphatte, yoo amma dukkanni baay'ate, yoo amma cufaan baay'ate, yoo amma addoofte, yoo amma firri sigatte, yoo amma abbaan sigatte, yoo amma haati sigatte, borii kee Waaqayyo gooftaan machaa kabaja guddaa tokko sii fidee dhufuudhaaf. Amma sii danda'ametti ajandaa biyya lafaa keessaa bahi, addunyaa foonii keessaa bahi, sagalee biyya lafaa dhiisi, sagalee Waaqayyootiif addunyaa foonii keessaa bahiti, addunyaa fura Waaqayyoo keessa gali. Yoo addunyaa foonii keessaa baate, addunyaa Waaqayyoo keessa yoo galte, Waaqayyo gooftaan machaa kaabarraa kibbarraa eebba siif malu dachaasee mana kee gashaan siin jedhee. Jiraachuudha wangeelaaf. Isa si dubbifametti jiraachuudha. Isa si lallabametti jiraachuudha. Namoonni baay'een utuu hin jiraatin, isaaf utuu hin jiraatin isaan jiraachuu barbaadu. Isaaf jiraachuu isaan jiraachuun tokko miti. Ameen jettaa hiite. Irratti itti himee sammaa kan isaaf jiraachuu fi edin. Isaan jiraachuun tokko miti edin. Utuu isaan hin jiraatin jedhaanii. Jalqaba isaaf jiraatamaa jedhaa. Isaan jiraachuu jechuun konkolaataan sii fidee, manaan sii fidee, nagadaan sii fidee, mataa sammuun sii fidee, jireenya sii fidee jiraachuudha. Makiinaa Waaqayyo sii fide sana, fooqii Waaqayyo sii fide sana, jireenya nagada Waaqayyo sii fide sana, qarshii Waaqayyo sii fide sanaan jiraachuu jechuudha. Isaaf jiraachuu jechuun immoo cubburraa goranii ajandaa Waaqaa keessa galanii isaaf jiraachuudha. Qab jedhanii gara fuula duraatti deemuudha. Waaquma duwwaa laalaa deddeebi'uudha jechuudha isaaf jiraachuun. Jaarraa nuyi keessa jirru keessatti dhaloonni baay'een gooftaadhaaf jiraachuun barbaadan. Isaan isaanii fideen jiraachuu barbaadu malee. Makiinaa bareedaadhaan jiraachuu barbaadu malee. Makiinaa argannaan hin jiru bakka gooftaan ilaalan.
birrii bareedaa argannaan gooftaan ilaalan. Bara kana keessa dhugaan sitti haasa'an ati cubbuu qabdaati yakka qabdaa ooti deebii jedhee kan lallabu waldaa kiristiyaanaa keessa hin jiru. Hin jiru waan akkasii. Yoo cubbuu qabda yoo hin guddatta jedhe duwwaan yoo hin fagaatta jedhe duwwaan hamma kun hin guddatta jedhee filmuu danda'a dubbachuu danda'a Waaqayyo. Akka amma garuu kanas hin jechuu barbaadu akkaataatti itti sooromtuu fi akkaataatti guddattu akkaataatti fagaattu akkaataatti makiinaa bittu akkaataatti fooqii ijaarrattu sitti lallaba. Isaaf jiraatta jalqaba. Gooftaa kanaaf jiraatta jalqaba. Gooftaadhaaf jiraatta jalqaba. Ajandaa Waaqaa keessa galtee isaaf jiraatta jalqaba. Karoora Waaqaa keessa galtee isaaf jiraatta jalqaba. Utuu isaaf hin jiraatin isaan hin jiraatamu. Jalqaba isaaf jiraatta. Waan inni siin jiru gootee jiraatta. Hanna nama Waaqaaf jiraatedha. Nama Waaqaaf jiraatedha. Miilli ishee biyya lafaa keessa hin jiru mana Waaqayyoo jira. Warran keenya gaafa laaltan ijaarraa yeroo kanaa keessa waldaa keessa jira miilli inni tokko moo mana jira walitti hin dhufu. Sanbata mana waaqeffannaa dhaqa roobiidhaaf jimaata immoo gara mana xonqaayii dhaqa. Yeroo kanaa jechuudha. Namoota gaafa roobiidhaa fi gaafa jimaataa harka qabanii isin hin dubbifne shakkaasin. Isaan mana xibaaraa dhaqanii waa fudhatanii galaa jiru. Sin dubbisan taanaan shakki namichi. Harka qabanii nama dubbisan isaan. Fudhamayyooti bakka beekuka. Sin dubbisan. Kanaatiif isaaf jiraatta jalqaba. Akka annaa kanaa isaaf jiraatta. Anoo siif jiraadheera. Anoo yeroo hundumaa sitti yoo maa biyya tokko lafa duraa ture duraa bubbule ka Waaqayyotti hin jedhe. Inni Waaqayyotti dubbate duraa bubbule. Kakuun kee namni ture jirta isaaf jiraadha. Eebbi kee namni ture jirta isaaf jiraadha. Balballi namni sitti kan turani jirta isaaf jiraadha. Namni bakkee jirtu jirta mana keessa gali isaaf jiraadha. Ajandaa Waaqaa keessa kan baate jirta kottuu ajandaa isaa keessa gali isaaf jiraadha. Yoo akkas ta'e jedhe Waaqayyo gooftaan machaa warra jalqabni isaanii gad deebi'aa fakkaate dhuma isaanii ol baasa biiftuu gaara gubbaan godhanaan jedheera. Yes. Kasiyaa. Laa geessi taasaan dhugumaan jedhame. Maaloo dhaladhaa laadhu maaloo waan akka beelabeen qaba maaloo kan namni jennee jira maaloo harka qullaa galee mucaa dhaladhu maaloo jettee dadhabdee asaasuutti kaate asaanni gaafa sana hannaan asaafte nama biratti hin dhagahamu Waaqa biratti dhagahame. Iyyanni hannaan iyyatte Waaqa biratti dhagahame malee nama biratti hin dhagahamu. Iyyannati iyyattu nama biratti dhagahamu isaan barbaadin. Beekaa biratti dhagahamu isaan barbaadin. Maarsii godha yeroo mata saaftee iyyatte jalqabee Waaqa galmee sarratti sii caabeera. Namni tokko mee akkana jedhame ani hin beeku waatu dhagahama galgala kana ganama kana. Iyyanni koo dhagahameera jedhame iyyaati. Jedhame jala irra deebi'aati. Iyyanni koo dhagahameera jedha iyyaati. Inni iyyite boqonnaa tokko sana keessatti yoo naa laatteette waadaa galteetti. Mana kee keessan kaa iddoo aarsaa kee keessan kaa si tajaajila. Yoo si tadhaa'e Waaqayyoo waamamuu kee hin ganin ani waamamne Waaqayyoon hin jedhin. Yoo sitti cufame ani waamamne Waaqayyoon hin jedhin. Maaliif yoo jette walitti kuusee eebba Waaqayyoo walitti kuusee ulfina Waaqayyoo walitti kuusee isa siif yaadame sana siif fidee dhufaa jira Waaqayyo gooftaan machaan jedheera. Inni Waaqayyo naaf yaade jedhamee yaade. Karaatti nafuu jedha guddisaati. Naa dhufaa jedha yaade. Sii dhufaa jira. Dhukkubsattees hin duutu yookaan sitti cufamee nafu. Har'a yoo sitti cufame boru banama. Har'a yoo dhukkubsatte boru fayyita. Har'a yoo gajjette boru ol jetta. Har'a yoo sii ta'uu dide boru ol jetta siita. Siini jetta bakka. Akkuma namuma jedhe jireenya qulqullummaa kee eeggadhu. Tuttee gaafa nyaattu waan itti mi'aayeef jalqaba. Akkuma nama dubbachuudhaaf yaale ka Waaqayyo keessa hin jirre jalqaba isaatu mi'aa'a. Ka Waaqayyo keessa jiru garuu dhuma jalqaba isaatu maddaa'ee dhuma isaatu mi'aa'a. Yeroo dubartittiin nattee kuttee nyaattee itti mi'aaye waan itti mi'aayeef jettee dhattee abbaa manaa isheetiif laatte. Isatti simminaa daqiiqaa muraasa dura wayyaa Waaqayyotti uffisitu irraa lafa dha'e irraa kufee jechuudha. Jannata keessaa gadi ba'an. Dhaloota baay'eetti balbala baay'ee cufee
kan fite cubbuudha. Utuu cubbuu hojjechaa jirtu balballi hin banamu. Balbala kee dura cubbuutu dhaabbatee jira waan ta'eef jechuudha bakka. Dhugaa Waaqayyo sitti haasa'u. Natti cufamee jedha namoonni baay'ee qulqullummaadhaan kadhatu sii banama. Waamamteetta waan ta'eef ati kan eenyuyyuu miti kan Waaqayyooti waan ta'eef Waaqayyo takkaayyuu jireenya kootu bade namaa gadi hin ta'e jedhee namni akka ofirratti haasa'u hin barbaadu jedha.